jedhe ati qawwee jaallata taanaan obboleessa koo isa jireenyaa taate akkas tiiktaakii fi feesbuukii irratti nu maraachaa jirtu maaloo adaraa kee waaqa anatu tikeetii sii bita dhaqi wallagga keessatti bakka barbaade dhaabbatu PP deeggarta taanaan dhaqi milishaa wajjin gali lolidha farra dhiqallee lolaa ta'eetiin loli. Waboo deeggarta taanaan immoo dhaqi waboo keessa makamiitii meeshaa kee qabadhu tireeningii kee hojjedhu loli kana sinirraa barbaanna. So kanarratti waan baay'ee argaa jirra. Jalqaba of keessaa waan qaban hiikutu caala. Ani eenyudha? Eenyunanin deeggaraa? Hogganni koo eenyudha? Eessa jira? Caasaan koo eessa jira? Jedhanii of qulqulleessuun dhugaa irratti hundaa'uun ofirratti hojjechuutu caala. So warri caasaa hin qabaanne, caasaa tokko keessa hin hidhamne, maallaqa tokko baasii kan hin goone, warri callumadhanii duriyyummaa siyaasaa kana keessatti daldalantu nama rakkisaa. Namoonni caasaa keessa jiran gaafa dubbatan argineera. Akkatti dubbatan argaa jirra. So of ilaalaa akkasitti adeemnuun jedhaa. Nagaa barbaachuu jechuun lola itti wallaallee miti. Yoo lollees hin lolla. Siyaasas itti wallaallee miti. Abbaa deeggaruu fudhannee akka barbaannu godhachuu ni dandeenya. Giddu galeessa kana keessatti kan teenyu ofii keenya opinionii dhabnee miti. I have my own biases. I have my own thoughts. Isa didee maaliifan walakkaa kana ta'a? Because walakkaa kana namni hin jiru. Jedhiima jedhaa sifachi dhaabbatee uummanni keenya gidduutti rakkachaa jira. Sanaaf walakkaa kana kan filanne bakka tokko qabannee ani woboo caalu ta'uu dadhabee miti obboleessa koo. Woboo caalu ta'ee maal kana keessatti caasaa barbaade keessatti galee si ajaa'ibsiisuu nan danda'a san sitti maka. Dhugaa natti tume jetna. PP taanaan PP caalu ta'ee biyya lafaa irratti hin argamu dhaqee maal kana miidiyaa kana keessatti lafarra wanta hojjetamu skill setting koo bal'aadha nan hojjechuu nan danda'a PP taanaan. Maalan godha TikTok irra dhufee si wajjin. Itti wallaallee miti gamaaf gamana dhaabbachuu wallaallee miti as namatu hin jiru gidduu kana namatu hin jiru. Gidduu kana isa Oromoo qofaa immoo miti biyyattii kana keessatti iyyuu gidduu sana namatu hin jiru waan ta'eef gidduu kana dhaabbannee du'a uummata keenya irraa kaasnaa ni baraarra jennee asitti wixxiifachaa jirra. So akkasitti nu ilaalaa opinionii dhabnee miti balleessaa eenyu akka maal akka godhu wallaallee miti informationii dhabnee miti gurra dhabnee dunnee miti beeknee of duuchinee akka nama hin beeknetti gidduu dhaabbannee isin walitti araarsuudhaaf Oromoon du'a keessa haa ba'u siyaasaan hiikamuu jennee hojjechaarra akkasitti walaa hubannuu jechuumaa fi gaafa callisan namni gowwaa nama siyaasa waan ta'eef amma kana dubbachuuf narra ture. So gara yaada keenyaatti deebinaa warri dheengaddacha turani dhufaniiru taanaan natti himaa. Nangashaa yookiin immoo So eeggadda marii keenya irratti wantoota tokko kaasnee turree balleessaa fi maalii harka walirratti qabu mannaa amma har'a waan haasa'uu barbaadu itti deebinee isa eeggadda kaasne sana tuquun keenya noolu garuu isa dura ilaalcha keessaniin akkasin ilaaltaniin maaltu yoo guutee jedhee mariidhaan siyaasaan hiikamuu danda'a lolli Oromiyaa keessatti deemu kuni maal faatu otoo ga'e jechuudha. For example hanqina maaliitu jira dheengaddas kaasnee turre waan baay'ee kaasnee tasadan sana qabannee irra garuu waan baay'ee kaasnee kuni otoo guutame har'a maalirraa jalqabna gama sanarraa jalqabna warri woboo deeggartanii mootummaan kana otoo godhe gara nagaatti deemuudhaaf tarkaanfii guddaa nuu ta'a jettan wanta tokko lama natti himtu daqiiqaa 5 isin ilaadha nama 6tu jira achi warri dhufan gaafa dhufan immoo booddee gashina raawundii kanaaf hin gashinu amma yoonaatti warra hin dhufne so erga jalqabne booddee yoo dhufan turanii galu ammaaf garuu maal goona waboon kana lamaan kana haadhiisu yookiin lamaan kana gochuu turraa jennee wanta tokko lama warri mootummaa deeggartanii jechuudha. Duruqfaa, Hawaashfaa akkas jettanii natti himtu. Wabooni kan otoo godhee
gara nagaa fi kana dhufuu ni dandeenya jettanii kan ofii keessan kan mootummaa otoo hin ta'in kan waboon gochuun irra jiru natti himtu. The opposite of what we did last time jechuudha. Warri waboo deeggartan warri abaa deeggartan immoo mootummaan kana dhiisuu turrara yookiin kana jalqabuu turrara maal akka godhuuf tarkaanfii gara mariidhaan nagaadhaan dubbiin kun hiikamuudhaaf akka steepii tokko gara fuulduraatti deemnu kanatu mootummaarraa eegama jettanii natti himtu. So to the other side shoot go to deeqaa 5 isin ilaadha. Show time jalqabna akkuma amma jirrutti itti deemna. So 5 minutes each. Yaada qabdu taanaan nagaa gaafachuu raajii akkam nagaadhaa baga nagaan dhufte. Ayyuu soolkoo dhufeera si'a jalatti argeera si'a tokko akka tasaa. Soolkoon dhufeera taanaan soolkoo tokko barreessi dhufteetti taanaan. Teenyee masii egaa irraa jecha tokkoon dubbanne amma yoona nan suuqa. Soolkoon hin dhufne going once going twice sold kunoo dhufeera sin dhibu got it to the wires. Okay, sadiidha amma warri jirtan asi ni gaa kun xinnoon isin sochoosaa akka tartiibni isaa Awaashi waraanni bilisummaa Oromoo yookiin ABO'n kana dhiisuutu kana gochuutu irra jirti. Maal isaanirra eegama gara nagaan mariidhaan hiikuudhaaf kuni barbaachisaa deetta. Achi immoo Magarsaan yookiin Lootiin immoo maal jedhaa? Mootummaan wantoota kana tokko lama yoo godhe gara nagaadhaan hiikuudhaaf nu geessaa nu gargaara jettanii kanarra dubbattu waan yaada keessan keessa jirus akkasumatti dubbadhaa deeqaa keessaniin itti fayyadama. Let's go. Okay, galatoma. Ayyee hundumti keessanuu nagaa argadhaa baga jiraatanii. Ani dura waan jechuu fedhu jeneraalii waan tokko dubbachuu barbaadanii dura maal jechuudha tokko siyaasa nurratti hojjetametu naareeshinii Oromoo irratti hojjetametu sammuu keenya irratti siyaasa boo'ichaa fi siyaasa gabrummaa nurratti hojjetame sana keessaa bahuu dadhabne utoo bilisoomnee namoonni baay'een utoo bilisoomanii manuma beete mangistuma otoo galanillee waan bilisooman itti fakkaatu. Kanaaf dura sammuun bilisoomuu qabaa jechuudha. Yoo suni ta'e gaariidha. Lammata yoo ta'e otoo godhanii gaariidha jedhee kan iyaalu tokkoffaa guutuutti deebiin keenya haa deebi'u. Gaafiin Oromoo karaa koduwwaa haa deebi'u inni jedhamu sun yoo dhiisanii hundumtuu Oromoof akka yaadu baranii 50 walitti siqanii deebiin deebi'aa hin araaramas wanti araara jibbu hin jiru waan ta'eef jechuu kooti. Kanaaf guutumaan guututti wanti irraa sharafamu hin jiru karaa keenya qofa kan deebi'u wanti jedhamu naareeshiniin kanaan durii ittiin guutamne suni dhaabbatuu qaba. Hundumtuu Oromoodha, hundumtuu Oromoof hojjeta waan ta'eef karaa qofatu Oromoo baasanni jedhamu suni yoo dhiisanii hundumtuu Oromoodha jedhanii yoo lamananii abbaara sana keessa hin jiru waan ta'eef. Kanaaf siyaasa 60 keessaa bahuu qaban. Siyaasa 60 keessaa baanee jaarraa 21 irra jirra. Akka nama jaarraa 21tti yoo yaadne araarri xiqqoodha. Rakkina fidu jechuudha. Giraajuwaalii wanti deebi'uus hin jira jedhanii maanuu qaban. Har'a hundumti isaa deebi'ee awaajiin bahee yookiin immoo labsiin bahee har'uma. Hundumti isaa yoo har'uma adeemu yoo jedhan seera jijjiiramuu barbaada. Wanti isaan gaafatan hundumti isaa seera jijjiiramu. Waa'ee Finfinnee kaasnaan waa'een Finfinnee seeraan deebi'a. Waa'een afaanii seeraan deebi'a. Seerri biyya kanaa jijjiiramuu qaba kana deebisuudhaaf. Kanaaf har'uma kaa'ati har'uma jijjiiraa inni jedhamu suni hafee
Giraajuwaalii waluma faana deebisnaa jedhanii wal amananii akka bulummaatti yoo itti deemame araarri ni dhufa. Inni guddaan isadha. Kan kanarraa naafee akka Oromootti itti dabaluu barbaada. Naareeshiniin waggaa 100 nurratti hojjetamee nu gallakkisuu hin dandeenye. Namni tokko biiliyoonara yoo ta'e sammuun isaa hin sooromne taanaan hiyyummaa isaa hin irraanfatu. Kanatu nurka jira mataa keenya keessa jechuudha. Namni hin bilisoomne jira har'allee wanta barbaade argateellee hin bilisoomneedha. Kanaaf bilisummaa argachuudhaaf dura ofirraa bilisoomuu qaba. Sammuun qabroomee uummata bilisoomsuu hin danda'u. Kanaaf boo'icha keessaa baanee obboleessa kooti inni kunis obboleessa kooti Oromoon haadhuma Oromooti hundumaa dhalee hundumtuu hin deebisa jedhanii amanuu qaba. Kun hin taane taana hin ta'u. Kan biraa waraanni gaafa waraana qabatanii caakkaa seenanii gaafa maatiin dhumu gaafa namni du'u mootummaatti quba qabuun bu'aan qabu. Maaliif jennaan magaalaa keessatti lolli ba'aa jirama. Akka duriillee magaalaa keessaa ba'an jiran waan ta'e. Magaalaa keessaa ba'anii akkuma durii sodaatu durii dhiisu ture magaalaa keessatti lolli hin jiru ture akka beekutti. Amma garuu gara magaalaatti deema. Kuni marreechaadhaan wanti jiru jira. Samoona kan amma kan uummanni ittiin dhumaa jiru magaalaa keessaa iyyuu dafataan magaalaatti gala jechuudha. Gorellaa faayitiin magaala seene jechuudha. Kanaaf inni sun hafee gara sirriitti uummataaf yoo yaadame haraaraaf waan baay'ee nama fudhatu hin barbaadu. Waanuma namni biraa keessa seenu natti hin fakkaatu. Hundumtuu Oromoodha waan ta'eef jechuudha. Akka durii miti amma kan jiru Oromoodhaan lolaa jira waan ta'eef. Diina biraa miti amma kan jiru. Hundumtuu Oromoodha. Kanaaf kanumaan dubbachuu barbaada. Kan biraatti ittiin fufa. Daqiiqaan koos ga'eera waan ta'eef galatooma. Okay, Loti. Ayyaayyu baay'ee galatoomi. I think bureessu koo baawaa fi arrallee irruma deebi'e waanuma yeroo darbe sana aras faawuliin jalqabne tokko waraana bilisummaa Oromoo fi dirree lolaa filuu barbaadanii suni waan ta'u miti. Magaalaa keessa lolli hin jiru jedhe. Lolli magaalaa keessa waan jiruuf natti fakkaata afaan AK47 irratti saanjaan kan hojjetameef. Lola magaalaa fi wanti suni obboleessu yoo lola itti hirmaattee hin beektu ta'e hin beeku. Lola magaalaa keessaa fida afaan qawwee irra saanjaan kan irra jiruuf yoo beekta ta'e sin jechuu barbaade. Dirree lolaa namaaf hin filamne. Magaalaa keessas lolli numa deema yoo barbaachisaa ta'e argame. Akkasuma daggala keessatti illee jechuudha. Mootummaan kuni gara araaraatti dhufuudhaa fi kan biraan siyaasa waggaa 60 keessaa jedhe. Siyaasa waggaa 60 keessaa osoo hin taane manifeestoo haaraa, qabsoo haaraa, gaaffii mootummaa badhaadhinaa kanaaf mootummaa biltsiginnaa kanaaf qofa ta'utu gaafatamaa jira ammatti. Namni gaaffii 60 keessaa darguu gaafataa jiru hin jiru, Yaadigiin gaafataa jiru hin jiru, Haayile Sillaasee kan gaafataa jiru hin jiru, obbo Awaash PPdha kan gaafatamaa jiru. Rakkoo yakka PP waggoota arfan kana keessatti dalagemmoo gadi ibsuun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf ilaalcha 60 keessaa osoo hin taane ilaalcha 80 keessaan kan deemaa jiru isinii waan sanarraa dhaabbadhaa jenna nuti. Dhaabbadhaa. Isin kan isin dalaguu jirtanii waggaa arfan kana keessa waan ta'e yoo isinitti himne crime of murderiitti jirtanii mootummaanii yakka nama ajjeesuutti jira. Mana hidhaatti guurtanii nama to'annaa seeraa jala jiru gafuutanii ajjeesaa jirtu. Haadha hiyyeessaa mana keessaa gawwaamtanii ilmoo ija ishee fuulduratti ajjeesaa jirtu. Kana dhaabaa malaammaltummaadhaan abbootiin aangawoonni mootummaa lafa tuulamaa qeerroon kumaatamaan irratti dhume chabachabaa jirtudha. Dhaabaa waan akkasii. Hattuun nun bushituudha gaaffiin jiru. Namni yakka dalage tokkoyyuu gara seeraatti kan dhiyaate hin jiru. Waan sanan sirreessine isa dhiisteetu 60 keessaa bira naannaqe. Salaalee irratti namni mana amantii, mana barnootaa, waajjira fayyaa reebe suni iji isaa jaamaa moo jaamaa miti. Dirree lolaatti hospitaalli sun. Isarraa haasa'i. Dhiisi waa'ee 60 keessaa waa'ee siyaasa duubaa fuulduraa dhiisi. Ayyaana sitti hin deebi'a. Waa'ee mootummaan kun maal gochuu qabaa sati jette sanaafi confidence building measures barbaachisa. Mootummaan kun mootummaa amanamu miti. Mootummaan kun mootummaa siyaa afur abaa'oo gane. Mootummaan kun mootummaa abaa'oo waboo waraana bilisummaa Oromoo siyaa lama gane. Hin amanamu mootummaan kun. Sa'aatii miniiraatti qawwee lafa keessu mana hidhaatti kan si guurudha mootummaan kun.
wala mootummaa kana amantee wajjin dhaabbachuun si rakkisa. Mootummaa kana amantee wajjin gartaa'uun si rakkisa. Kana gochuudha mootummaan kun amma daqiiqaa saffisaa lama kana keessatti mootummaan kun waan inni gochuu qabu tokko salaalee dabalatee bakka amma kaleessa lolli beelli itti galee lolli itti deemaa jiru sana midhaan gargaarsaa akka qaqqabuuf koriidarii bana gargaaraa uummata salaalee isa waan biraayyuu naaso'arra. Uummata salaalee gargaarii dhaqi koriidarii irraa bana waashachi jirta. Baniif daandii lolli deeme yaa waraana wal lole uummata nagaa rakkate Morakoo keessaa baase. Open humanitarian corridor in Oromia tokko jedhe. Nagaa barbaadda hidhamtoota siyaasaa hunda lakkisi. Cufa. Release all political prisoners. Sadi in the military operation in Oromia. Afur abolition legal in the immoral command post. Oromia keessa kan jiru san. Shan magaalaa Finfinnee keessatti Oromoon kabajamee haa jiraatu. Ilmaan Oromoo oolmaan daa'immanii banamee fi afaan isaaniin haa baratan. Shan namoonni yakka dalagan haadha hiyyeessaa ajjeesan ilmaan hiyyeessaa ajjeesan cufti yakka seeraan haa gaafataman olaantummaan seeraa haa dhufu. Bakka mootummaan jirutti mootummaan hojiin mootummaa dalagaa mootummaa inni jalqabaa nageenya uummataa eegsisuudha. Nageenya uummataa eegsisuu hin dandeenye bakka bu'aan uummataa bulchaan godinaa bulchaa zoonii haa ta'u kan barbaadde maqaadhayi. Bakka nageenya uummataa tasgabbeessuu hin dandeenye humni poolisii naannoo sana jiru nageenya uummataa tasgabbeessuu hin dandeenye kaasee aangoorraa hin madaalu iddoon sun. Hattuu fi shiftaan mandara keessa nama saamte taanaan tikni naannoo sanaa poolisii naannoo sanaa humna ittiin to'atu hin dandeenye kaasee aangoorraa. To'adhu naannoo kee kana gochuu hin dandeenye itti gaafatamummaan haa dhufu. Nama yakka dalage guyyaa tokko seeratti dhiyeessitanii beektan. Seeraan adabamee hin beeku arginee hin beennu dhageenyee hin beennu. Isa dhiisii artistii keenya Haacaaluu Hundeessaa kana ajjeesuun nutti hin finne isin obboleessa qoratanii hin finne. Ministeera jeneraala biyyatti nama ajjeesuu hin beektan isin yakkaafuun dhiyeessu. Propagaandaa irratti ijaarame qabsoon waboo. Amma kan yeroo ololli maali propagaandaan izatii isaa fakkeenyaaf dogoggora kan hin jedhu tokko sirni Oromoo dhiphisu har'a hin jiru. Sirnaan akka sirnaatti. Sirni atseewochii hin jiru har'a Itoophiyaa keessa. Har'a kan jiru sirna sabaaf sablammiiti. Impaayera miti Itoophiyaan har'a. Biyya sabaaf sablammii otoo taa'ee jiru. Kun immoo kan ta'e bara dargii rukutamee bara Yaadig Hidaraa 987 qabsooma wabootiin ume. Heerri mootummaa ba'e. Heera mootummaa jalatti bitamanii heera ufiin uummatti heera ittiin qabsoofte ilmaan Oromoo jalatti dhumte kana qabsaa'ee hojii irratti jijjiirrachuurra wayyaaneef gatee baduunsaa dogoggora hamma har'aatti gatii nu kaffalchiisaa jirudha. Kana achii dabalatee propagaandaatiin hamma yoona ilmaan Oromoo kufaa sababa isaaniitiin ciramaa jirra. Kaleessa madaabaanne hambaa du'aa taanee jirra har'a. Har'as sanarraa osoo hin barin bifa haaraatiin har'a kan qawween deebi'u tokkollee hin jiru. Propagaandaa sobaati kun. Inni lammaffaa self determinationidha. Amma ajandaan isaan irra dhaabbatanii jiran. Haala ammaatiin ajandaa waggaa 70 duraati kun. Waggaa 60 duraati sabaawachuu political agenda har'a obsolete ta'eera. Because of many reasons. Tokko obsolete kan isa gochisiisu yerootti addunyaan integration fi regional integration yeroo multilateralitti cimachaa jirtu bara globalization Oromoo mandara tokkotti gadi fiduu barbaada. Kuni hayyeroon gati hayyeroon tufe ajandaa yeroo wajjin hin deemne. Ittiin qabsooftes kan hin tarkaanfanne ajandaa sobaa. Foxoquun illee osoo barbaachise heera mootummaa jala jira. Qawween miti dhati gootu. Amansiiste bargaining power ke negotiation political power ke cimsatte sabab sablammii wajjin walii galteeti kan deeffattu malee qawwee baattee du'aa uummata Oromootiif sababa taatee miti. Self determination karaa sadaffaa kan hojiirran oolle kan dakateeru jedhanii yaadu Oromoon saba foxoqxu miti. Saba xiqqaa miti. Dominating influence gochuu saba danda'u. Saba cabaa gaanfa Afrikaa hundumaa irratti dominate ta'ee bulu osoo ta'ee jiru saba xiqqoo godhanii gadi buusanii ilaaluun dogoggora ajandaa jarri kun qabatanidha. Inni arfaffaa Oromiyaa foxoqsuun koriidarii development koriidarii baay'ee biyya keessaas ta'e biyya alaatii ka jiru akka reeddisiirraa ol fageessanii Oromoo rakkoof gidiraatti galchuudha. Sanaan dabalatee inni
self determination kan itti kufuu qabu karaan biraa rakkoo yaaddoo nageenya Oromoo irratti baay'isuudha. Sabab sablammii hundumaa wajjiniin walitti bu'insa dhaabbiin qabne keessa nu galchuuf Oromoo diinatti horuuf diinatti daneessuuf yoo ta'een ala ajandaa yeroo wajjiniin hin deemne kan isaan kaasanii jiran. Kanan kaasuu danda'u gaaffiin Finfinnee ifaan ifatti deebi'aa jira. Akkamiin deebi'aa jira yoo jenne heerri mootummaa karaa danda'ee heerri mootummaa kaleessa dalagaan wayyaaniin daban irratti hojjette Oromiyaa Finfinnee haadhoo irraa fottoqsuu isheeti. Sanuma keessatti immoo har'a alaabaan dhaabbachuu jechuun abbummaan Oromoo yoo ololan malee ta'u silently deebi'aa jira dubbiin jiru. Har'a afaan Oromoo afaan idilaa'eera. Mana hojii keessatti impoozii gochuu miti nuti. Har'a jaallachiisnee ikonomii vaalii goone innaa waa'ee magaalaa Finfinnee irratti kan jiru. Inni diiramaa kan ka'uu qabu tokko sababa du'aatii Oromoof ripheen lolaa basic fundamental kan ta'e keessatti konseptii waraanaa keessatti ripheen lolaa uummata miti arribu. Konseptii warii buffer zoonii qabaachuu qaba. Buffer zone yeroo jennu uummanni nagaa lafa socho'u irraa fagaachuu osoo qabu uummata keessa taa'ee waraana banee sababa du'egga du'ee immoo uummanni ittiin bu'a. Kun tuffameera yeroon gateera. Uummata Oromootiif naasuu malee kan rakkina uumaa jiru jara kana. Qawwee yeroo ittiin barbaachisne. Kanaaf du'aatiin ololaa fi galtee siyaasaa godhatanii qabsaa'uun yerootti hafedha dhiiroo. Gaheera Oromoon mataan isaayyuu dammaqee bareera. Kanaaf sa'aatiin koo dhumtee galatooma tan deebi'a.